Jirtu hordoftoota xiyyaatiif har'as viidiyoo biraa qabadhee isinii dhufeera. Har'ammoo akkuma argitan kireemii fuulaa bareedaa tokko isinii fidee dhufeera. Wantoonni asitti nu barbaachisan ruuzan qaba. Ruuza asitti kan isinii fide kan daakamee fi kan hin daakamnedha. Akka walii ilaaltaniif jechuudha. Dinnicha na barbaachisaa kanneen lamaan walitti godhuudhaan hojjedha jechuudha. Sanaan duratti dinnicha kiyya qunciseera akkuma argitanitti. Sanaan booda hinuufaa jechuudha. Wanti itti huuftanii kan akkanaatti yoo kan argattanii dhiqisuus ta'ee wantoota manaa qabdan irratti huufuu ni dandeessu. Gara chaanaalii kiyyaas warri haaraa dhuftan baga nagaan dhuftan subscribe gochuudhaan gara maatii keenya dabalamaa isiniin jedha. Dinnicha akkanatti huuftanii jechuudha. Gara dhiqisuutiin jechuudha. Osoo gara gurdaatti osoo ta'an akka cuunfaan isaa keessaa sirriitti nu ba'uuf jechuudha. Dinnicha kana baay'ee fuulaaf bareedaadha. Keessattuu fuula finniisni nutti ba'ee wantoonni gugurraachi nutti ba'ee faa wantoonni kan akka xabaasaan garagaraa faa nutti ba'ee erga inni nurraa badee bakkeessanoo kan gurraachate kan nu hafe yoo ta'e isaaf nu fayyada. Kana guyyaa guyyaan hanga isinirraa badutti osoo yaaltanii bu'aa bareedaa irraa argattanii dinnichi baay'ee tokko bareedaadha jechuudha. Fuulallee nuuf addeessu fuula keenya qulqulleessuuf nu gargaara. Ruuznis baay'ee tokko bareedaadha. Ruuziin keessattuu fuula keenya akka walitti hin sunturroofneef nu gargaara. Dinnichi of keessatti wantoota baay'ee qaba. Faayibarii, pootaasiyeem, vaayitaamin C, vaayitaamin B6 of keessaa qaba. Kana waan ta'eef gogaa keenyaaf baay'ee bareedaadha jechuudha. Akkasumas gogaa keenya moisturaayizii nuuf godha. Pootaasiyeem waan of keessaa qabuu fi kanaafuu itti fayyadamaatii ilaalaa isin jedha. Dinnicha kiyya erga huufee geesseen booda bishaan isaa keessaan baasaa jechuudha. Dinnicha amboora fayyadamee jechuudha. Isa yeeloo san jechuudha. Isin kam argattan fayyadamuu ni dandeessu. Adiis ta'ee diimaas ta'ee kam argattan fayyadamuu ni dandeessu. Bishaan kan biraa ittiin buusu jechuudha. Isuma keessa bishaan isuma keessa jiru keessa cuunfaa. Yookaan immoo gara biraatiif fayyadamuu barbaadan immoo haala baay'ee fayyadamuu ni dandeessu. Kana soo gochuu baatan dinnicha yeroo waxii hojjettanitti jechuudha. Bakkee lamatti murtanii haphistaniituma isumaan fuula keessan erga dhiqattaniin booda isumaan fuula keessan akkanumatti ofirra rirriddanii innis baay'ee tokko bareedaadha. Erga akkana godheen booda ruuza kiyya kan daakame jechuudha. Paawudarii isaa soo argattan uummata akka rakkoon hin jiru. Isa maankaa lamatti godhadha. Kunuu fuula kiyyaaf baay'eedha jechuudha. Diqquma isin barbaachisa. Dinnicha bishaan baay'ee naaf hin baasne dinnichi kiyya diqqoo kan ture mana keessa jechuudha. Fresh soda argattanii inni bishaan baay'ee qaba kiyya waan ture bishaan baay'ee keessa naaf hin baane. Garuu ammaaf nagaaya. Kunoo kana fakkaata. Ruuza qofaa fi bishaan dinnicha qofaa waliif fayyadamee jechuudha. Bishaan biraa itti buusuun isin hin barbaachisu. Isaan lamaan sirriitti walitti dhaamaa wal keessa makutti. Ruuza qofas fayyadamuu ni dandeessu yoo dinnichas hin qabaanne. Garuu isaan lamaan osoo walitti fayyadamtanii bu'aa bareedaa irraa argattu. Kana guyyaa tokko hedduu oolaa dibachuu ni dandeettu. Guyyaa guyyaanis dibachuu ni dandeessu. Uummata akka rakkoon hin jiru. Warri mootuu namni garigarii dinnichi kun shifitti jedha itti tasmaama'u jechuudha. Sana gochuuf duraan dursatanii harka keessan irratti ilaaluu qabdanii. Harka keessan irra ilaaltanii yoo homaa shiffisin hin jenne ta'e fuula keessan dibachuu ni dandeessu jechuudha. Namoonni garii dinnichaan waan hin taanee fi
akkasitti ilaaluu ni dandeessu. Erga fuula keessan saamunaan qulqulleessitanii natsaa gootaniin booda dibattu jechuudha. Yeroo hundaa yoo wanta dibata adda addaa dibattan fuula keessan dursitanii qulqulleessuu qabdan jechuudha. Akka fuula keessan keessa seenu yookaan immoo fuulli erga cufame osoo niqatiin yoo gubbaan kan dibattan ta'e yooma takka bu'aa isin agar mara isin kennu. Fuula keessan qulqulleessitanii erga dibattaniin booda dibattanii daqiiqaa 20 ofirratti siistanii san booda inni goggogaa yoo goggoge suuta jettanii ofirraa kakaaftu. Erga kakaaftuun booda bishaan qofaan dhiqachuudha jechuudha. Bishaan qorraan sanaan booda bareeddanii fuulli keessanis ni ifee dinnichaan fuula bareechisuuf ibsuuf tokkoffaadha bareedaadha itti fayyadamaadha. Haala kanaan yoo dinnicha fayyadamuu hin baannes dinnicha erga irraa qunciftaniin booda ruuzii bilcheessitanii jechuudha. Ruuzii sirriitti erga bilchaatee akka bulluqoo ta'een booda saniin booda ruuzii keessan erga qorreen booda dinnicha wajjin dinnicha mummuruudhaan maashinii juusii keessatti daakuu ni dandeessu jechuudha. Akka kireemititti inni baay'ee tokko bareedaadha iyyuu. Baay'ee tokko bareedaadha. Itti fayyadamaati ilaalaa warri akkanatti hin jaalanne. Kun immoo diqoo waan sirriitti hin daakamnee fi diqoo akka fuula nama shakaarraa dibattan akka nama maal jedhamu reeffaan dhiifaman beeku akka nama shakaarraa ta'uu wayii godhataa yoo dibatan jechuudha. Ruuza immoo osoo bilcheessitanii daattanii osoo fayyadamtanii baay'ee tokko akkuma kireemititti namatti laafee bareedee jedha. Isa akkasitti itti fayyadamuu ni dandeessu. Warri ruuzii affeeltan achumaan sirriitti affeeltanillee ta'e anamma waan maashiniin kiyyana jalaa tabalaashee fi akkanatti ni mul'ise malee akkasitti baay'ee tokko bareedaadha. Akkasitti illee altanii akkanatti illee bu'aan isaa tokkichuma garuu haala itti fayyadamiinsa isaatu namatti garagara ta'a malee tokkuma bu'aa irraa argattu jechuudha. Itti fayyadamaati ilaalaa. Hanga isinirraa baduutti itti fayyadamaa bu'aa bareedaa irraa argattu. Dinnichi faayidaalee baay'ee qabaa ni beektu. Dinnicha isin hundi mana keessan keessatti ni argattan jedhee abdiin qaba. Ruuzas akkasuma ijoolleen keessattuu biyya Arabaa jirtan ni argattu bakka hundatti. Itti fayyadamaati ilaalaa isiniin jedha. Akka jaallattan abdiin qaba. Obboleeyyan keessan birallee akka ga'uuf like gochuu hin dagatinaa, share, subscribe, comment gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Hanga viidiyoolee biraa isin fayyada irraa barattan jedhee isinii fidee dhufutti har'aaf xumureera. Nagaatti naaf tura.